qabaha Oromoon kan ittiin ammas wal bulchan seera bulmaata aadaa. Sirna ibsituu siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa Oromoo kan ta'e Gadaan sirna dimokiraasii akka ta'e hayyoonni hedduun irratti waliif galu. Kan sabichi mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaa ittiin ijaarratudhas. Hawaasni Oromoo waldhabdee garagaraa sababoota adda addaan uumamuu karaa nagaan hiikuuf maloota adda addaa ni qaba. Maloota waldhabdee sababoota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaan uumaman hiikuuf oolan keessaa gumaa, jaarsummaa fi kanneen biroo hedduun ni argamu. Isaan kun immoo sirna Gadaa keessatti bakka guddaa qabu. Walitti bu'iinsi bakka namoonni jiran maratti ni jiraata. Kana furuuf immoo jaarsoliin biyyaa abbaan gadaa yookaan haadholiin sinqee ga'ee guddaa qabu. Nus jaarsolii biyyaa fi abbootii gadaa akkasumas haadholii sinqee waliin dhimma kanarratti xiyyeeffatee turtii taasifnee qabna. Turtiin keessan hanga dhumaatti nu waliin haa ta'uun affeerraa keenya kabajaati. Seera qabaha Oromoon kan ittiin ammas wal bulchan seera bulmaata aadaa. Walitti bu'iinsi bakka dhalli namaa jiru hunda ni jira. Walitti bu'iinsa kana karaa nagaan furuuf immoo jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa ga'ee guddaa taphachuu danda'u. Yeroo ammaa garuu osoo jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa jiranuu waldhabdeen xumura hin qabne maaliif uumama? Sadarkaan waldhabdee karaa aadaatiin furuu maal irra jira? Waldhabdee kana karaa nagaatiin furuuf immoo hudhaan maali laata? An maqaan koo Jaadaa Sanan jedhama. Namaaf uumamni walitti bu'a. Uumamniif namni walitti bu'a. Nama gidduutti immoo walitti bu'iinsi jira. Siiniif isaan walitti bu'uu danda'u. Garuu walitti bu'iinsa kana hiikuuf abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa gahee guddaadha kan qaban. Yoo kanaan ilaalamee deemame walitti bu'iinsi hiikamuu danda'a. Gama biraatiin safuu aadaa kana, duudhaa kana irra taraa deemuun kunis yookaan hambisaa dhufuun kunis gufuu taati kan inni jiru. Akkamitti yoo jette jahanooyyuu Oromoo kan jedhamu jira. Jahanooyyuu Oromoo kun Oromoon waaqooyyuudha. Waaqulfina jedha. Waaq gurraacha garaa garbaa kan maqaa dhibbaa ati samii kana kan uumesi, dacha kana kan uumesi ulfeeffatamuu qaba. Deebi'eetu haatiniif abbaan ulfina jedha. Kanatu irraanfatamaa dhufaa jira. Haatiniif abbaan ulfina jedha. Akka amantaa musliimaattuyyuu jannanni miila haadhaa jala jira. Haadhatu kabajamaan jirree, abbaatu kabajamaan jirree. Gufuu walitti bu'iinsaa kana kan ta'aa jiru aadichumarraa yoo fudhanne jennu kun cimaa beekamaa bahaa intaltii haadha kabajuun ilmi abbaa kabajuun yoo dhufee jedhe gufuun ta'u. Walitti bu'iinsa kana hiikuuf salphaa ta'a. Saudaa Abbaa Oliin jedhama maqaan koo kan inni dhufee Jimmaa Aanaa Gummaa magaalaa Aggaarorraayyee. Wanti amma jaarsummaadhaan dubbii furuu keessatti hudhaa nutti ta'u tokkoffaan ijoowwan wal dhaga'uu dhabuudha, wal kabajuun dhibuudha. Wal kabajuun bakka hin jirretti maaluu furamuu hin danda'u. Jaarsummaan waldhabdee karaa aadaan furuu keessatti iddoo guddaa qaba. Yeroo ammaa garuu jedhu sun laaffachaa jira. Sababni isaa immoo jaarsoliin kabajamaa hin jiran, safuun cabeera, quxisuun hangafa ulfeeffachuu irraa hin mul'atu. Kun immoo walitti bu'iinsaaf sababa ta'eera. Jaarsummaa jechuun aadaa Oromoon qabu keessaa isa guddaa. Walumaa gala seera biyyi tokko ittiin bultu kan of keessaa qabudha. Akkaataa duudhaaf, aadaa, gadaasaatti dambii ittiin wal bulchuuf, dambii ittiin wal hoogganu, dambii ittiin yakkamaa gara nama nagaatti fiduu qaba. Jaarsi kabaja. Jaarsatu kabajamaan jirra. Jaarsi bakka kabajamaan jirretti walitti bu'iinsa kana hiikuuf gufuudha. Jaarsi tuffataa jira. Sheebaa hojjetu. Jaarsi tuffatamaa jira. Kun tuffatamuu hin qabu. An abbaadha ilmoodha maaliin bulaa jedha. Akka aadaa jechuun qabu maaliif walii buluu, waliin abboomuu aadaa Oromoo qabu kana quucarsanii waan faashinii ta'e kan faashinii ordofuudha. Hadha fidee ka'ee waan tokko fidee ka'ee hadha fidee katamaarratti hojiirra oolcha. Yeroo ammaa jaarsummaas ta'ee karaa aadaan waldhabdee furuuf hudhaa kan ta'e siyaasni isa tokko. Qaamolee siyaasaa keessas kootu caalaa malee abbootii gadaas ta'ee jaarsolii biyyaa dhaga'uu irratti hanqina guddaatu mul'ata. Kun immoo miidhaa guddaa biyyarras ta'ee dhala namaarraan dhaqqabsiisuu danda'a. Kitaan warreen siyaasaadhaan ka'an. Kana warreen siyaasaadhaan hojii mootummaatiin wal qabsiifatanii ka'an hudhaa cimaadha. Jarri jaarsummaan akkamii itti dhiyaatu, maaltu itti himamu, jarri kaayyoo jaraa fiixaan baafachuuf lubbuu namaas ta'ee qabeenyaa barbadeessuudhaaf waan ta'e waan kanaaf tattaaffii godhaa jiranuuf gufuudha. Warreen siyaasaadhaan ka'an abbootii gadaa jalaa dhaga'uu irratti rakkoo guddaa qabu. Jaarsolii biyyaa jalaa dhaga'uuttis
rakkoo guddaa qaba. Otuu wal dhaggeettiin jiraate wal kabajni jiraate jedhe sirni gadaa kun cimee lafa qabatee jedhe cinqiin hudhaan kun nuuf yarachuudhaaf malaan yaada. Seera qabaa Oromoon kan ittiin ammas wal bulchan seera bulmaata aadaa. Karaa aadaatiin rakkoo furuuf hudhaa kan ta'an garri biraa aadaan hawaasaa jaarroliidhaaf turan lafa qabachuu dadhabuudha. Dhaloonni aadaaf duudhaa isaa dagachaa waan dhufeef jaarsummaa yookaan gumaanis laaffachaa deemaara. Kun immoo abbootii gadaas ta'ee jaarsolii biyyaarraa deebisanii lafa qabachiisuu keessatti ga'ee guddaa qaba. Mootummaanis kanarratti halkaniif guyyaa hojjechuu qaba jechuun haadholiin siinqeef abbootiin gadaa kun ibsan. Akka karaa gadaatiin gadaan lafa qabachuu dhabuudha. Amma yennuullee nu waan akkanaa furuudhaaf otuma ka'ee abbootiin gadaa haadholiin siinqee kaanee dhayne keessa gallee isiin kun maal jedhanii nama darbachuu nu hin mul'atu jiras. Wanta akkanaa gadaan lafa qabachuu dhabuunis wal dhageettiin dhibuunis wal kabajni dhibuunis badaa hudhaa kan nutti tahanu. Uummanni kun akkasitti deebi'ee akka nageenya buusee jiraatuuf maaltu hudhaa ta'e waan jedhu irratti yoo dhufne kan hudhaa ta'e hudhaa guddaa kan ta'e tokko aadaan baduudha. Aadaan gaafa badu safuun bade gaafa safuun badu seerri ittiin bulmaataa illee nu jalaa baduu jalqabe wal dhageettiin dhabamuu jalqabe. Walumaa gala jaarsa akkamitti haala durii sanaan nama walitti dhoowwuu dadhabee akkamitti fixuu dadhabee maanni rakkoonsaa wanti hudhaa isatti ta'e maali isa jedhuuf hudhaa guddaa tokko kan ta'e namni gaafa nam tokko yakka uumu namni gartokkeen isa duukaa ijaarama gartokkeen namaa immoo walumaa gala loogii jecha dhugaaf dhaabbachuu dhiisanii looguun jira. Sirna gadaa sirna Oromoon ittiin addunyaa irratti beekamuudha. Sirni gadaa keessaa tokko kan ta'e gumaan immoo namoota ajjechaa raawwatan illee humna cimaa qaba kan jedhanu abbootiin gadaa fi jaarsoliin kun kan ammoo dhaloota sirriitti barsiisnee akkuma abbootii keenyaa nagaa buusuu qabna jedhu. Maa inni waan sirni gadaa tume keessaa maaltu nu hin baane gumaaf ajjecha sirna biyyi ittiin bulu Oromoon ittiin bulu keessatti facaaftuun margin jedha jaarsi abbootiin gadaa uumtu siin guddatin jedha uumaa kanaaf facaaftu siin marginii kana kan sodaatuun kan namni isaa jalaa du'e illee kan namni isaa jiru illee tumaa jaarsi Oromoo dur taa'ee tume kanaan kan inni yaadda'ee waa irraa godhu jira jechaadha kan namni isaallee seera gumaan ittiin bitamu walirkaa fuunee karaa hannaarra karaa sobaarra karaa sobaan masakkaru karaa ragaa sobaa mana waajjira poolisiitti mana abbaa murtiitti dhaqee ragaa ba'uurraa wallowwee lakki abaarsi jaarsaa nama balleessa duudhaan jaarsi adda jaarsaa kun nan dhaabin jedhanii nama fuuldura dhaabachanii kakachuun hin tolu. Aadaan Oromoo nama du'ellee bakka taraarsuu danda'u jira gumaa kaffaluudhaan ulaagaa mataa isaa danda'e qaba ittiin bulmaata inni kaane ittiin bulmaatuma sirni gadaa kan Oromoo akka ta'e beekamaadha nama ajjeese firrillee walitti bahee irraa kaffaluudhaan namtichi kun nagaa ta'e nageenyi bee firoomii deebee hawaasa keessa akka jiraatu seera gochuu danda'u jechaadha. Amma sun hunduu hafee jaarsummaadhaan illee nama lama nama daarii lafaa irratti marga loon irratti wal dhabillee walitti dhoowwuun dadhabamee jira. Maaliif dadhabame? Ijaaramni waan hin jirreef loogiin waan baay'ataa dhufe. Seera qabaa Oromoon kan ittiin ammas wal bulchan seera bulmaata aadaa. Aadaa jaallatamaa Oromoon jaarraaf ittiin wal dhabdee hiikaa ture kana deebisuuf dhaloonni hadhaa duudhaa aadaa safuu abbaaf haadha isaa duraatti deebi'uu qaba. Yoo hin beeknes qoratee yookaan abbootii gaafatee baruu qaba. Kun taanaan safuunis ta'ee aadaan lafa qabachuudhaan ni danda'a jedhu. Maa inni jenne yoo furanne har'ayyuu kana ofirkaa qabnu kan har'ayyuu ittiin jiraachifne yookiin lammii keenyaafis bu'aa buufnee jirra jennee hin jirre jennee asitti of ilaal hoolaa sadii binnee hoolaan sadii sun bakka inni bitamu bakka harka balleessee sanarraa ka'eeti. Kanaan ija walliqee malkaa dhaqee malkaa yaa'u keessatti ija walliqee gumaaf gumeennatti tagaluun lammata gumaa namicha du'ee kana kaase jedhee harka keessa baasanii billaa qara lamaatiin qaramee keessa bayii marrimaan keessa bayee ija walliqee achii baay'ee wajjin hin nyaatu kiristinnaa wal kaasuu yoo kiristaana ta'e yoo islaama ta'e immoo miinjee wal karachiifne miinjeellee wal karachiifne yoo kana ta'u immoo baate ilma guddisaallee goone kan jalaa du'e sana itti guddifne amma irratti qabxii kanallee kan ofirkaa amma irratti qabnu jechaadha kanallee hin qabne jechaadha nuti. Duudhaa abbaaf haadha isaa duudhaa biyya isaa keessa jiru safuuf akkuma waliigala aadaa biyya isaa keessa jiru keessaa gaafa bahe inni rakkoo keessa gala. Kanaaf abbootii gadaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaa dhaggeeffachuu qaba dargaggeessi. Seera qabaa Oromoon kan ittiin ammas wal bulchan seera bulmaata aadaa. Walitti bu'iinsa karaa aadaatiin hiikuuf jaarsoliin biyyaa cimanii hojjechuu qabu. Dhaloonnis aadaaf safuu abbootiinsaa ittiin bulaa jiran qoratee beekee aadaa kana lafa qabachiisuu qaba. Kanadhaa
asirratti raawwanneerra. Torban qophii biraatiin hanga wal agarruutti gama kiyyaan nagaatti. Alidaan Muhammadan ture. Horaa bulaa. Seera qabaa Oromoon kan ittiin durii wal bulchan. Seera qabaa Oromoon kan ittiin ammas wal bulchan. Seera bulmaata aadaa mallattoon sa'oodaa sirna gadaa. Sirna gadaa mallattoo keenya sirna gadaa. Sirna gadaa ittiin beekamna. Hidda dhiigaa tokkummaa qoomoo utubaa jireenyaa kan saba Oromoo. Hidda dhiigaa tokkummaa qoomoo utubaa jireenyaa kan saba Oromoo.